Tole akkam jirtu kabajamuuf daawwattoota beekaatu akkasumas daawwattoota diidaatu bakka jirtan hundumatti nagaa rabbii isiniif haa ta'u jecha har'a karaa diidaatu kana erga gabaabduu tokko siif dabarsuu barbaanneeti kan itti dhufne jechuudha. Agarumatti akkasuma waliin turtan abdii qabna yoo daawwattan hojii babbareedoo akkasumas waan isin fayyadan hundumaa isin biraan gahuudhaaf karaa chaanaalii lamaan keenya kanaan paartinariidhaan nuti karaa sanaan erga babbareedaa isin biraan gahuuf dhufne jirra jechuudha. Tole egaa ergaan keenya har'a nuti qabannee siif dhufne hojii haala gabaabaa ta'een hojjettanii maallaqa itti argachuu dandeessan. Akkasumas yeroo gabaabaa keessatti kan jijjiiramuu dandeessan kaapitaala xiqqoodhaan hojii guddaa kan ta'e namoonni yeroo baay'ee hojjetaa jiran anis innis hojjennee kan beeknudha hojiin kun. Kanaaf isin biraan gahuu barbaannee idee kan sheer isinii gochuu barbaannee jirra jechuudha. Tole Diidaa Tube chaanaalii kun kan Diidaa Tube'iti. Subscribe gochuudhaan, like gochuudhaan, sheer gochuudhaan cinaa dhaabbadhaa ijoollee Oromoo wajjin jabeessuu qabna. Kanaaf anis innis ergaa gabaabduu tokko isin qabannee dhufne jirra jechuudha. Agarumatti nu waliin tura yeroo isiitiin dheeressinu gaggabaabsinee isiniif himna jechuudha. Kanaaf hojiin keenya har'a nuti qabannee dhufne horsiisa lukkuu gosa baay'ee jiru. Horsiisa lukkuu kana gosa arfan ta'ee isiniif himna. Horsiisni lukkuu immoo hagam bu'aa qabeessa akka ta'e isinitti himna jechuudha. Viidiyoo isinii qabannee dhufne jirra. Kanaaf chaanaalii nama gubbaa taa'ee takka ittiin oduu odeessuun koo gaarii miti abbaan chaanaalii dubbachuu qaba ture. Ergaa gabaabduu innis isiniif dabarsu. Kabajamtoota daawwattoota chaanaalii YouTube kiyyaa akkam nagaanaaf jirtanii galanni haa ga'u ni jirra. Akkuma inni jedhetti wanta hundaa isinitti himeera. Har'a viidiyoo nama gammachiisu viidiyoo gaariidha. Viidiyoon kun kan maaliiti? Waa'ee lukkuu horsiisuti. Waa'ee lukkuu horsiisuu irratti jechuudha namoonni adda addaa anillee innillee jechuudha hojii kana hojjennee jirra waan ta'eef namoonni adda addaa humna osoo hin baasin jechuudha yeroo xiqqoo keessatti qarshii xiqqoodhaan yeroo gabaabaa keessatti galii adda addaa argachaa jiranii galii guddaa argachaa jira waan ta'eef waa'ee kanarratti hundaa'etu jechuudha waa'ee lukkuu horsiisuu irratti hundaa'ee wantoota gaarii isiniif dabarsina mee nu waliin turaa isiniin jedha beekaatiif. Tole galatoomii waa'ee horsiisa lukkuutti kan dubbachuu barbaanne horsiisni lukkuu baay'ee namoonni hundumtuu akkuma isaan beekan hojii baay'ee bu'aa guddaa qabudha. Kanaaf haala gabaabaa ta'een maallaqa xiqqoodhaan fakkeenyaaf hojjechaa ture akkuma beektu. Kanaan dura hojjetteetti fe'eeshi. Birrii 40,000 jalqabe. Birrii 40,000 ani kan jalqabe gosa horsiisa lukkuu keessaatii gosa tokko filadheen ture. Inni kunis wicoo yookaan caacutii ishee xixiqqoo ishee kan dhalattee guyyaa tokko sana injira dirjiitiin nuuf dhiyeessu injira alammaa kan jedhamu ni jira itiyoo chiikin kan jedhamu haga ammaatti hojjetaa jira alammaan kun dirjiitii gurguddaa isaanii siif dhiyeessu isaanirraan fudheen lukkuu wicoo tokko meeqaan binne tokkoon ishee birrii 31 binne miti 31 kan binne wicoo 1,000 galchineen 1,000 na lama taaneeti kan jalqabne wajii waan barbaachisu hundumaa isaa guunni jalqabne lukkuu 1,000 kana galchine itti baatiin jira waan hedduu jira wanti lukkuu barbaachisu kan ittiin ilaalaman sirrii kana hundumaa guunnee gaafa ji'a lammaffaadha kan gurguramtu jechuudha lukkuu 1,000 keessaatii akkas lukkuu 1,000 keessaa lukkuu 40 lukkuu 60 wayidha kan micootaa ta'e kan du'an jechuudha. Kan duute jechuudha. Yaa hunduu hin guddattu. Wanti akkanaa ni mul'ata. Kanaaf lukkuu 940 waan akkasiidha kan gurgurne jechuudha. Kanaaf hojiin lukkuu hojii baay'ee bu'aa qabudha. Hojii baay'ee guddaa bu'aa qabudha. Hojii bareedaa hojjetaa ture garuu akka inni hojjetaa ture mana maayikiroo ture. Maayikiroo mucaa hiriyaa tokko hojjetaa ture maayikiroon suni waggaan dura ga'e nuti reefuu jalqabne waggaa 3dha lafti fudhatamee utuu itti hojjetin waa hojii isaan sirriitti nuti waan beeknu waan hin qabne fakkaa ammaa yuutuubiidhaan information gahaan argattu callifnee jalqabne hojiin isaa bareeda garuu jalqabneetu waggaa lama moo waggaa tokko akkasii ta'e yeroo natti himteetti turte na mana sana nurraa fudhatan mootummaan nurraa fudhatee hojii isaa itti fufuu hin dandeenye garuu dadhabina keenya malee kireeffattee jechuu ni dandeessa. Kana lukkuu 10,000 kana lukkuu 1,000 kana keessatti birrii meeqa arganne fakkaata kanaaf inni bu'aa qofa birrii 80,000 arganne. Qallamni ishee jira. Ji'a meeqa keessatti jechuudha? Ji'a lama keessatti. Ji'a lama. Dhaggeeffattoota daawwattoota keenya kana ilaalaa kaawwannan isin jedhu eeshi. Birrii 80,000 40,000 wachii keenya nuuf deebisee
akkas naannoo birrii 30,000 baay'ee nu ga'ee jechuudha. Ji'a lama keessatti. Ji'a lama keessatti hojii baay'ee bareeda. Kan nuti hojjenne lukkuu wucoo dhalattee guyyaa tokko kaartoonii asiif dhiyeessaa ishee fudhanneeti kan nuti hojjenne. Nyaanni isaanii yoo dhiifama walii nyaanni isaanii mee natti akkam baasii isaa jechuudha fakkeenyaaf amma wucoon takka jechuudha guyyaatti nyaanni isheen fudhattu san yookaan immoo wucoon 1,000 ji'a keessatti ji'a lama keessatti jechuudha kuntaala meeqa nyaatanii mee isa kana mee. Wucoon tokko wucoon gaafa dhuftu xiqqoodha baay'ee nyaata akkasuma irra nyaatu. Baay'ee nyaata xiqqoo nyaatu bishaanis akkasuma baay'ee hin barbaachisu. Yoo guddachaa deeman nyaata isaanii kan dabalaa deemu kan dabalaa deemu nyaanni isaanii. Gaafa dhuftu akkas saantima tokko yoo nyaatu. Saantima tokko akkas inni fakkeenyaaf kuntaalli kiiloodhaan bitama miti. Kuntaalli kiiloodhaan bitama sana. Kuntaalli tokko kiiloo 100. Giraama qaba giraama ittiin naachistu ni jira. Giraamaadha malee ooveriis kennuu hin qabdu gadi buusus hin qabdu. Guddina isaa irratti miidhaa fida waan ta'eef. Kanaaf giraama sanaaniiti waajjirri qonnaa yookaan waajjirri fayyaa horsiisaa loonii waan hundumaa sii kennu warra gubbaatti barreessanii siif kennu haala sanaan nyaachisaa turre nuti. Ergi guddatanii booda gaafa ji'a tokko gahan nyaanni isaa dabalaa deema. Gaafa sana nyaata isaaniitiif kan kaapitaalitti baasaa deemtu kan guddataa deemu gaafa sana malee akkas kuntaala 10 waan akkasiidha. Kuntaala 10 jechuun gaafa ji'a tokko gahan tokkichi kuntaalli tokkichi qarshii meeqa jechuudha yeroo ammaa kana baay'ee galii dabaleera. Dabalee jira yeroo sana kuntaalli tokko akkas naannoo birrii 600 kan taasisu jechuudha. Kara 1,200 immoo akkana amma ta'u malee lukkuunis akkasuma duukaa dabalee jira gatiin lukkuullee dabaleera. Fakkeenyaaf amma yeroo sana nuti lukkuu kan nuti gurgurreen lukkuu tokko birrii 220 gurgurreen nuti yeroo sana. Amma garuu lukkuu fakkeenyaaf lukkuu kana agartee ji'a lama keessa kan isaan jiran yoo guddataniiti ji'a lama keessa jiru birrii 100 fi birrii 80 kan gurguramaa birrii 180 gurguramaa jiru jechuudha. Kanaaf addummaa guddaa qaba. Na horsiisni lukkuu hojii baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Anilleen fixee jirta natti fakkaata. Anilleen jechuudha inni waggaa tokkoon dura jechuudhaati kan hojjete haga ammaa kana ani hojjechaa kan jira akkuma ilaaltu kana jechuudha. Yeroo dursaaf lukkuu hojjechuuf yaadu jechuudha. Lukkuu takkitti kan ji'a sadiiti. Lukkuu takkitti kan ji'a sadii birrii 150 kan hanqaaquuti. Kan buuphaa buusan sani. Kan buuphaa buusanii kan hanqaaquu waan ta'eef takkitti 150 bite karaa lukkuu 500 immoo akkan 500 sana akkatti bite 150 yaa kalkuleetii gochuudha ka 500 achi keessa nu sirnaan kittibaata illee sirnaan wanta hundaallee midhaan illee ni kenninaafi tokkichi 150 waan nulee jaalamaan booda amma buuphaa kan wannu baara buusan jechuudha. Tilmaaman jechuudha guyyaatti jechuudha. Tilmaaman 500 keessaa hanqaaquu 400 nan argate. Baay'isi ka yeroo ammaa kana jechuudha. Hanqaaquu 400. Hanqaaquun tokkichi yeroo ammaa kana birrii 3 fi doolchi 8. Saantima 8 jechuudha. Yoo baay'isu jechuudha. Walumaa galatti ani jechuudha yoo akka beekaniif karaa 52 fi birrii 500 akkan achi keessaa jechuudha. Lukkoonni yoo guddatan jechuudha nyaatallee waan barbaadanii baay'ee nyaatan. Dhugaa baay'ee nyaatanii bishaan dhuganii vitaaminii ni kenna. Vitaaminii fakkeenyaaf yeroo dursa hanqaaquu buusan jechuudha. Saayiziin hanqaaquudha jechuudha. Xiqqoodha. Maalan godhee dhaqeetoo jechuudha bootaa kinoo vitaaminii kana bitu kana jechuudha. Isaan waliin gorsa guddaa fudhadhee antimootii vitaamin kan jedhamu inni biraammoo egg stimulant kan jedhamu jechuudha. Agartee kun jechuudha. Kanaaf akkatti guddatanii egg stimulantiin birrii 100 akkana. Egg stimulant jechuun akka hanqaaquun baay'inaan argattu jechuudha. Egg stimulantii isaan oduun kennuu baadhee 500 keessaa 200 argatu. Buuphaa kan buusanii. Egg stimulantii namni bitee antimotiif vitaamin kan jedhamu tokko jira. Antimotiif vitaamin kan jedhamu kun hojiin isaa maalidha? Tokko buuphaa sii baay'isa.
lama immoo jechuudha saayizii hanqaaquudha siif guddisa jechuudha. Si galee sadaffaa immoo jechuudha fayyaa lukkuu saniif kenna jechuudha. Uumaa haga ammaatti jechuudha qulqulluudha indoom yeroo dabartee ani si daawwachiisatan ture. Argiteerta akkuma ilaaltan kana jechuudha geeffatoota keenya. Amanatu kan dubbanni jiru gosa lamadha. Kan wucoo fudhattee guddisuutii fi kan guddatan immoo buphaa buusisu. Kanaaf ati kan hojjechaa kan buphaa buusanidha. Kan buphaa buusanidha. Lukkuun 500 keessaati. Lukkuun tokko amma fakkeenyaaf lukkuun guddatanii buphaa buusanii yoo baay'eetti guyyaatti giraama 16 fakkaate kan giraama 16 jechuun birrii tokko hin guutu. Lukkuun tokko nyaattu birrii tokko yoo baay'eetti birrii tokkotti yoo qabne kan isheen buuftu immoo buphaan sun waggaa gurguramu birrii 3 jechuudha. Kanaaf lukkuu tokko irraati guyyaa tokkotti birrii 2 argatan. Akkasii. Guyyaa tokkotti birrii 2 argatan. Guyyaa tokkotti birrii 2 argatan. Birrii 2 saantima wayii akkas birrii 3 argachuu dandeessa. Buphaa 400 kana yoo gabaa geessite kaalkuleetii yoo gootu 400 bu'aa hanqaaquu 400 baay'isu birrii 3 fi doolche 8. Birrii 1000 wayii akkas birrii 1000. Baay'eedha kaalkuleetii gochuu hin dandeessan daawwattoota keenya. Akkas ta'a jechuudha. Hojii baay'ee bu'aa qabu. Hojii baay'ee bu'aa qabu. Hojii keessattuu hojii humnaa miti. Namni kamiyyuu umurii isaa waggaa 15 ol kan ta'e. Dhiifama addaan si kutuu keetiif fakkeenyaaf amma nu jechuudha hojii kan hojjechaa jirru jechuudha rakkoo jechuun waa'ee lukkuu horsiisuu irratti lukkuu horsiisuu kan irratti tokko ganama midhaan hin kennitaaf qursiin kennitaaf achiin boona bishaan laattaa fi Cimmoodha galgala kennitaaf gara sa'a 11 jechuudha. Guyyaatti yeroo lama bichaadha kan kennituuf. Kana baay'ee hojii humnaati miti bashannanaa ta'u jechuudha. Sirrii kan wucoo kan guddistu garuu guyyaatti gisee 3 laattaaf. Nama laattaa fi misaatti laattaa fi xiqqoo waan nyaataniif dhaabuun qaban midhaan. Guyyaatti laattaa fi ganama laattaaf guyyaa laattaaf galgala laattaaf. Kana haala kanaan dhugaa hojii akka lukkuudhaa hojii bu'aa qabu yeroo baay'ee uummanni Itoophiyaadhaa hojii lukkuu irratti osoo beekee jechuudha. Garuu xiqqoo maal akka ta'e namni hojjetani hojii nama baay'ee waan beneficiaalii taata bakka qarshii guddaa ittiin argata. Maal akka ta'e yeroo baay'ee dargaggoonni hojii lukkuu jechuun yaa kusii udaan qabdi kosii waan qabduuf sadisan yeroo baay'ee namni keenya maaltu hin tuffata. Kosiin illee hin gurguramu hin beektate. Udaan ishiin gurguramu. Dhugaa horii ittiin furdisan. Kontaalli tokko itti birrii meeqa akka ta'e karaa 1,200 moo akkana. Kontaalli tokko. 1,200 kosii. Daaliga inni immoo indaawam yaada bareedaa kaaste. Gurguruun dhiiste fakkeenyaaf qotiyyoo tokko hin bittaa. Kosii lukkuu san nyaata jechuudha. Atalaa waliin qabdeetu. Atalaa waliin. Gaafa ji'a tokko yookaan gaafa ji'a lama qotiyyoon sun mana kana dandeenyeef. Ni furdata jechuudha. Baay'ee furdata. Gaansi yoo birrii 20,000 qotiyyoo san bittee lukkuu kosii lukkuu kana qofa nyaachistee gaafa ji'a 3 isa qofarraati birrii 20,000 30,000 argatta qotiyyoo san qofarraati. Atalaa waliin walitti maktee kosii isaanii jechuudha. Sirrii. Kana hojii bareeda. Inni kan biraan immoo lukkuun kan biraa goostii kan biraa kanaaf immoo kan wantooti kan fakkeenya kan foonii jechuudha. Kan foonii guyyaa 45 keessatti. Guyyaa 45 yookaan guyyaa 45 yookaan ji'a tokkoof guyyaa 15 jechuudha. Inni immoo akkamii isas wucoo keessi dhufa gosa qabu saasoo kan jedhamu jira saasoo jedhama. Saasoo jedhamee sii dhufa wucoo kana fuutee nyaata sirriitti nyaatu. Nyaata sirriitti nyaatu bishaaniif nyaanni jala deemuu qabu. Guyyaa ji'a tokkoof 7 jechuun immoo ji'a tokkoof 7 baasiin itti baaftu akkasuma irra miti nyaatanii gaafa guyyaa 45 kan gurguraman. Baay'ee furdatan argeetan jira baay'ee furdatanii baay'ee guguddoodha. Tokkoon isaanii itti gurguraman fakkaate birrii 300 itti gurguraman. Fakkeenyaaf wucoo takkitti kan isaanii jechuudha takka fuudhate wucoo 1,000 fudhatte. Tokkoon ishee birrii 45 bitta ishee immoo. 45 bitta. Birrii 45 bitta. Dhagaa akka. Nyaata maal itti baaftee guyyaa 45 keessatti akkas birrii 100 qofa lukkuun tokko kan ishee fixu. Qallaba ishee ta'e kittibaatii ishee ta'e waan hundumaa ta'e lukkuun foonii ji'atti guyyaa 45 keessatti birrii 100 yoo fixe gaafa gurgurtu birrii 100 gurgurti. Lukkuu tokko irraa meeqa argatta? Birrii 200 argatta. 200 irraa argatta sirrii. 1,000 lukkuu 1,000 yoo galchite
Kuma 45 bitta dhugaa dubbachuudha 45 kuma 45 kuma 45 bitta kuma 45 qallaba ishee maal ta'ee akkas lukkuu tokko birrii dhibba tokko kama kara kuma 40 baasu birrii dhibba tokko hin qabatu lukkuu tokko birrii dhibba tokko yoo qabde lukkuu kuma tokko meeqa ta'a birrii kuma dhibba tokko kuma 45 miti lak lukkuun tokko birrii 45 kan bittu ba qallamni ishaan jira kan guddiftu gaafa guddifte gaafa dhuufettu birrii dhibba tokko hin qabe dhibbi tokko baayisu kuma tokko meeqa ta'a kuma tokko baayisu kuma kudhanii miti kuma kudhan ta'a kuma kudhanii kuma kudhanii kuma kudhanii kuma kudhanii deebitee gaafa gurgurtu lukkuu kuma tokko dhibba sadii gurgurtu kuma tokko baasuu dhibba sadii meeqa ta'a? Ante wanti kun karaa ifama wannoodha fakkeenyaaf amma jechuudha meeqa amma kuni kanaaf lukkuu kuma tokko kana gaafa gurgurtu birrii dhibba sadii gurgurtu gurguddaadha baay'ee dhibba sadii mana hoteelaa dhiyeeffama arrustota lukkuu kuma tokko birrii dhibba sadii gaafa gurgurtu kara kuma dhibba sadii kuma dhibba sadii gaafa bittu garuu guyyaa 45 keessatti qabatu kullaadha kanaaf hojii isaa yoo xiqqoo ni ulfaata inni beekte hojii isaa ni ulfaata nyaanni isaa irraa deemuu hin qabdu irra dhaabbattee hojjeta bishaan isaa ni dhiyeessitaa fi nyaanni isaa waan hundumtuu isaa waliin bashannanuu qabda qarshii akkana argattee akkamitti walii gad deemtu isaa waliin bashannanaa ta'u jechuudha wanta kana sirnaan argachuu qabda akka waliin ajjeesu sirnaan eeguu qabda jechuudha bakka ullee reedii taatee bakka taa'uu qabda bakka cinaadhaa deemuu hin qabdu biyaansi waciin isaa meeqa jechuudha kuma dhibba tokko lukkuu kuma tokko kuma dhibba tokko itti baafta guyyaa 45 keessatti meeqa guyyaa 45 keessatti kuma dhibba tokko lukkuun tokko guyyaa 45tti birrii dhibba tokko fixa jechuudha gatii ittiin bitte gatii itti baati gatii nyaataa gatii bishaanii ta'e akkas birrii 65 birrii 60 kanaaf birrii dhibba tokko baay'isuu kuma tokko birrii kuma dhibba tokko gaafa gurgurtu immoo kuma dhibba sadii ta'a kuma dhibba lama argata guyyaa 45 keessatti kuma dhibba lama atarraftan jechuudha jaran ilaali waan hundumaa baaftee maal jettee kuma dhibba tokko yeroo argattee nan gaariidha ara kanaa'uun jedhame Itoophiyaa keessatti jechuudha daddarboon ummatoonni Itoophiyaa illee hojii kana maaliif akka hin beekne baay'ee dinqisiifamaa jira beektaa. Inni kan biraan immoo ammas lukkuma foonii ta'e kan gaafa ayyaana gabaatti dhiyaatu immoo ni jira. Inni nama dubbadhe kan arruustooti gabaatti hin bahu inni gabaan bahu hoteelaa ajji walii galtaa magaalaa gurguddootti deemtee walii galtee isaan dhiyeessita gabaa baasuu hin dandeessu maaliifi guyyaa 45 darbii yookaan gaafa ji'a lama gaafa darbu hin fayyaddaa beekte hin tarsaa qaamni isaa hin tarsaa hin du'a dura. Inni kan biraamu ji'a sadiitti kan gabaan jiru lukkuun ammas haasoo mataanii zarii biraan immoo jiru alammaatu kenna. Isaan immoo gaafa ji'a sadiitti kan isaan gahan. Gaafa ji'a sadii lukkuu tokko isaanii immoo birrii 30 bitta. Micoo ishee birrii 30 bitta. Gaafa ji'a sadii akka ji'a sadiitti akkas birrii 250 250 anillee kan bite duratti akkuma isin jedhu 250 anin bite lukkuu takka. Isaan immoo gabaabaaf gurgurtu. Gaafa gabaabaaf gurgurtu akkas 350 akka 400. Akkas magaalaa gurguddaa Finfinnee keessatti immoo fakkeenyaaf Finfinnee keessatti injiru nagaroonni injiru. 350 sirraa fudhatu. Achuma bakka hojjetu ta'ee sirraa fudhatu. Isaan waliin walii galtee gochuu qabda. Walii galtee gochuu qabda. 400 deebitee gurgurtu isaan immoo. Kanaaf isaan immoo lukkuu kuma tokko 150 gaafa ji'a sadii 150 yoo xumuranii yoo fixanii kuma 150 gaafa gurgurtu birrii 150 gurgurta akkas kana kuma 400 wayii ta'a. Akkas ta'e garuu baasii maal ta'e kuma 200 yookaan kuma 100 argatta jechuudha. Hojii baay'ee gaariidha dhugaa dubbachuudha ani inni biraammoo jechuudha waa'ee lukkuu horsiisuun itti da'amee ta'u jechuudha ani kaampaanii lukkuu horsiisuurraa wantoota adda addaa argadhee kan ture baay'ee kan na badhaasanitu jiraayu lukkuu kana dhufanii ilaalanii lukkuu 500 dhufanii ilaalanii ta'u jechuudha wanta adda addaatu sigaa guyyaa akkanaa kottuu naan jaa kaampaanii lukkuu horsiisu biyya alaarraa dhufan beektaa UNICEF moo akkana jedhamee maqaan isaa maal naa kenna si takkaate tokkoffaa mana si gargaara naan jaa mannoo midhaan isaanii mannoo jedhama midhaan isaanii kara kuntaala 20 naa kennanii mana biraa fuuldura jechuun si jajjabeessina naan jedhanii ta'u jechuudha simintoo kara qaraxiitii birree qaraxiitii 70 akkana naa kennanii ilaalika
Ashwaa Sinotiraakii baajoo lama naa kennan. Baajoo lama naa kennan. Dhufanii naaf daffaanii inni biraa jechuudha shiboollee naa kennan. Fakkeenyaaf manni lukkuudha maalidha? Shiboodhaan jira. Aga olii inni waan ta'e achiin ol qilleensa akka isaaniif seenu jechuudha. Shiboodhaan kan ijaaramu waan ta'eef shiboo naaf kennanii boottii caammaa naaf kennanii tuuttaallee naaf kennanii laalga. Kana naa kennan jechuudha. Kana kaalkuleetii yoo godhu birrii baay'eedha. Karaa 40,000 akkana naa kennan jechuudha. Kaalkuleetii godhee ta'u mana taa'ee kan kaalkuleetii godhu. Kana badhaasni adda addaa ni jira waan ta'eef dhaggeeffattoota wayimmoo daawwattoota keenya jechuudha. Hojii kanarratti hundoofne sirnaan ilaallee osoo hojjennee baay'ee gaariidhaan jedhama. Inni kan biraa asirratti waan tokko dubbachuu barbaadu maal ta'e fakkaata? Lukkuu kan wucoo kan guddistu yoo ta'e xiqqoo kan agarti isaanii yoo kan guddistu yoo ta'e mootummaan sirraa fuudha gaafa ji'a lama gaafa isaan guddatanii gibirinnaa yookaan waajjirri qonnaa sirkaa fudhatan lukkuu sana sirkaa fuudha gatii walii galtaa achumatti makiinaa fidee dhufee sirraa fe'a fe'ee maal godha qotee bulaa raabsan immoo gabaa barbaacha walii galii hin deemtu ati galee nama bitu sirraa nama sirraa bitu barbaacha walii galii hin deemtu mootummaa sirraa fuudha gabareef raabsa qotee bulaa raabsa qotee bulaa guddifatee buuphaa buusifataa jechuudha. Ini lammaffaan immoo dhaabbati tokko jira ammas alammaa kan jedhamu. Mana ijaartee maal jettee argitu murtee meeshaa hundumaa guutteen booda lukkuu 1,000 fidee siif kenna qallaba ishee maal hundumaa wajjin fidee sitti kenna. Ni guddistaa wanti kan biraa waan baaftu qabu humna kee qofatti baafta ni guddistaa gaafa ji'a lamaa immoo dhufee lukkuu sana sirraa fudhata. Si galee gaafa inni wacii inni kan baasu ni jira. Lukkuun sun gaafti dhuftee mana keessee seentu lukkuun 1,000 kuni kan ishee ittiin bitamtu jira. Qallabii ishee ni jira maal erga kana hundumaa erga hojjeteen booda waannaa isaa yookaan birrii maallaqa isa kan baasina gideeffateetiin booda bu'aa isaa si waliin deemee immoo sheer godhataan. Sheerii Sheer godhataan. Fakkeenyaaf yoo qarshii illee hin qabaanne jechuudha. Bakka fakkeenyaaf birrii kuma 20 yoo bu'aa argatte birrii kuma 10 addaan qooddatachuu jira waliin. Haala salphaatti. Hojii salphaadha baay'ee. Kanaaf hin xumurre hojii Itoophiyaa keessatti keessumattuu yeroo ammaa hojjetamaa hin jiru. Hojii lukkuun hojjetaa hin jiru. Xiqqoo hojii seeftii kee eeggattee wanni nuti miti tuuttaaffattee seentaa maal jettee jetta garuu hojii daqiiqaa muraasa jettu qofa. Saboota zanaa itti waan nuti humna kan qabu si gaafa hin jiru hojii bu'aatti argattudha. Kanaaf dargaggeessis gaheetti ijoollee shamarraniitiif immoo baay'ee hojii bareedaadha. Ijoollee shamarranii akkas obsa qabu haala gaarii abdatanii jijjiiramuu danda'u. Ispeeshaalii ijoolleen shamarranii kan biyya alaa jiran. Ijoolleen shamarranii kan biyya alaa jirtan kan Saawudii, Kwaatar walumaa galatti kan biyya alaa jirtan jechuudha. Hojiin kun hojii guddaadha. Kan nama dagaagsu hojiin kun jechuudha. Kanaafuu osoo hojii kana itti ilaaltanii baay'ee gaariidhaan tura. Kana fakkaata yaa ergaan keenyarraa gaggabaabsee kan dubbanne utuu diiteelii keessa ergallee waa'ee guutummaa taasisuu barbaanne guyyaan tokko nuun gahu. Kanaaf hojii bareedaa waan ta'eef kanadha. Channel Didaa to subscribe, like, share gochuun dagatinaa isiniin jenna. Hojii bareedaa isin biraan gahuuf nuti akkuma haati qophee keenya xumurree waan jirruuf isinis nu waliin ta'uudhaan nu gargaaruu qabdu isin jedha. Jabaadhaa waan jettee qaban. Daawwattoota keenya kanatti aansate jechuudha. Kun hojii gaariidha, hojii bareedaadha. Hojii kana itti ilaalaa, gadi bu'aatii itti ilaalaa. Hojiin kun baay'ee gaariidha. Anilleen hojii kana hojjechaa kan jira waan ta'eef baay'ee nama hawwaata waan ta'eef kana hojii kana itti ilaalaa. Hojiin biraallee jira. Kun hojii baay'ee salphaadha. Hojiin biraallee xiqqoo kan humna nama gaafatu inni illee jira. Yeroo biraa waan isiniif hinnuuf jechuudha. Daawwattoota keenya